fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Wixata caamsaa 4 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebla 26 bara 2012 keessummeessaan keessan Raani Namoo Daandiiti. Kaleessa guyyaa pireesii addunyaatu yaadatamee oole oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Sababa weerara koronaaf jecha yeroo filannoo dabarsuu fi yeroo taayitaa mootummaa dheeressuu laalchisee falawwan deemsa seeraa adda addaa mootummaan dhiyeesse irratti paartii badhaadhinaarraa haadha langaa muummee kan mootummaa federaalaa adde Adaanech Abeebeef paartii mormituu koongireesa federaalaa Oromoorraa durataa paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa waliin marii torban dabre geggeessine kutaa lammataaf ka xumuraarra dhiyeessina. Godinaa Booranaa keessatti immoo hoomaan awaannisaa haaraan ka'ee miidhaa geessisaa jira jechuudhaan aangawoonni mootummaa dubbataa jiru. Kanarratti sagantaa keenya gara boodaatti qophii qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taamiree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduu har'aatiif gara tujubeettan sin dabarsa. Tamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Somaaliyaa naannoo kibba gama dhiyaa magaalaa Baardaalee cinatti xayyaarri tokko kufee caccabuusaan namoonni keessa turan 6 du'uu aangawoonni Somaaliyaa beeksisaniiru. Ministeerri geejjibaa naannoo Hasan Hussein raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti xayyaarattiin meeshaalee wal'aansa fayyaa saaphana bookee busaa ofirraa ittiin ittisaniif meeshaalee kabiroo magaalattiif geessaa turte sababaan balaa sanaa qoratamaa jiraachuun gabaasameera. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii daawwannaa guyyoota lamaaf Itoophiyaa seenanii jiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed buufata xayyaara booleetti argamanii erga simatanii booda hoogganoonni lamaan walta'iinsa biyyoota lamaaniif dhimmootii naannoo irratti mari'achuu isaanii ministeeriin odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Pireezidaanti Saahilawarq Zawudee mana mootummaa keessatti pireezidaanticha Eertiraaf afeerraa laaqanaa kan godhan yoo ta'u, afeerraa sanarratti muummichi ministeeraa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalenyiif pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa argamuu isaanii Yemaanan Tiwiitarii isaanii irratti ibsa maxxansaniin beeksisanii kaayyoon daawwannaa kanaas walitti dhufeenya biyyoota lamaanii wal ta'uudhaan malattiin COVID-19 duuluun danda'amu irratti illee kan mari'atan ta'uu beeksisanii jiran. Jila sadarkaa olaanaa pireezidaanti Isaayyaas Afeworqiin geggeessame keessaa ministiriin dhimma alaa Osmaan Saaleef gorsaan isaanii Yemaana Gabraaf kan argaman ta'uu ministirichi itti dabaluun ibsaniiru. Aangawoonni sadarkaa olaanaa dabalatee muummichi ministeeraas ta'u pireezidaantiin Eertiraa qorannoo COVID-19 fudhachuuf dhiisuu isaanii ilaalchisee mul'inatti ragaan beekame hin jiru. Akka gabaasa kaleessa ergametti hariiroo isaanii kan yeroo ammaa irratti namoota murtaa'an irraan kan hafe namni afaaniif funyaansaatti haguuggatee argamu suuraan sabaahimaa Itoophiyaas ta'e kabiroo irratti mul'ate hin jiru. Guyyaa har'aa garuu martinuu maaskii kaayyatanii kan argaman ta'uun gabaasameera. Aangoowwan paartii biyya bulchuu kan duraanii obbo Barakat Simoon himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate lamaan aangoowwan duraanii kabiroon obbo Taaddasa Kaasaa immoo himannaa 3 balleessaan itti muramuusaa manni murtii olaanaa naannoo Amaaraa dhaddacha har'a ooleen murteessuusaa beeksisee jira. Obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasa Kaasaa koorporeeshinii xirat jedhu waliin haala wal qabateen dhaabolee adda addaa waliin walii hojii qabaniin bu'aa kaampanii xirat bifa miidhuun socho'aniiru ka jedhu himannaan 4 irratti dhiyaate dhimmi isaa waggaa tokko oliif mana murtiitti ilaalamaa turuun ni yaadatama. Dhaddachichi dhumarratti abbaan alangaa nan dhiyeessa kan jedhe ibsa keeyyattoota yakkaa akka dhiyeessu akkasumas himatamtoonnis dhimmootii yakkamtoota ittiin jedhaman ilaalchisee ogeessota seeraa waliin mari'atanii adabi akka salphatuuf akka dhiyeeffatan Eebila 28tti beellamni kabiroon kennameefii jira. Ba'iin qorannaa vaayirasii koronaaf godhame ituun beeksifamiin dura naannoo Somaalee waaltaa daawaa keessaa kanneen vaayirasichaan qabaman jedhamuun shakkaman keessaa namoonni gadhiisaman 41f namni vaayirasichaan qabame tokko naannoo uummattoota kibbaa seenuu isaanii naannoo sana keessatti duula vaayirasicha dhabamsiisuuf godhamu ilaalchisee yaaddoo uumuusaa bulchaan naannoo uummattoota kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan koolugaltoota addunyaa IOM lammiiwwan Itoophiyaa 11 kanneen konkolaataa namoota seeraan ala nama deddeebisan keessatti itti cufamee ture keessaa lubbuun bahan biyya ofiitti akka deebi'an gargaaruunsaa gabaasamee jira. Kanneen kuniif koolugaltoonni kabiroon lubbuun hafuuf carraan argatin erga konkolaataan kun baatii bitootessaa keessa daangaa Maalaawiif Moozaambiikiin ce'ee booda argaman. Hojiin kun mootummaa Itoophiyaaf kan Moozaambiikiin qindaa'e IOM'if
IOM gamtaa Awurooppaa kanneen koolugaltoota gaanfa Afrikaa irraa balaa ittisuuf gamtaan hojjetaniin deeggarame gabaasaa Liisaash Laayin jaallannee dubbisa. Lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduun kanneen hiyyumni biyya ofii isaanii keessatti isaan rakkise waggaa waggaan gara Afrikaa gama kibbaatti dheessu. Isaan ammaa kun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif $2,500 hanga $6,000 baasuu isaanii dubbatu. Kun immoo akka qarshii Itoophiyaatti $80,000 hanga $200,000 ga'uu isaati. Kana malees imala cinqii hin qabne deemtuu jedhamee waadaa seenameef. Ta'us garuu dubbi himaan jaarmayaa godaantota addunyaa yookaan IOM Paul Dillon akka jedhanitti imalli isaanii kun wareersaa fi muuxannoo suukanneessaa ta'ee jira. It was a tragedy that shook the African continent. The remains of 64 migrants from Ethiopia ardi Afrikaa keessatti raawwatame. Reeffi lammiiwwan Itoophiyaa 64 konteenera keessa kaa'amee konkolaatota fe'iisaa irratti fe'amee gaafa bitootessa 24 teetee Mozaambikitti argame. Namoonni balaa kanarraa afan ji'a tokko booda lubbuun ba'uun keenya ajaa'ibaa jedhan. Muuxannoon lubbuu godaantotaaf sodaachisaa ta'e kun dhaga'amuu jalqabuun amma ka jedhan Dillon imala bosona keessatti gaggeessan kanaan kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun dargaggoota akka dararan guyyaa hedduuf nyaataaf bishaan akka dhorkan dubbatan. Muuxannoo hamaan isaan mudate konteenara keessa kaa'amanii itti cufamuu isaati. Kana malees iddoo namni 20 keessa taa'uu qabu tokko isa tokko irratti fe'uudhaan 78 fe'an. Kanneen lubbuun hafan aangawoonni Moozaambiikii waajjirri tajaajila godaantotaa akka biyyattii teeteerraa gara hospitaalaatti geessaniiru. Dhangala'aan qaama isaanii keessaa dhumee laafanii jiran. Dhukkubi COVID yoo qabu ta'e jedhamee kophaatti kaa'amanii jiru. Kanneen lubbuun hafan keessaa 3 teetee keessatti giddugala kaa'aman keessaa ba'anii waan adeemaniif eessa akka jiran barbaadamaa jiru. Kanneen biroo lubbuun hafan 11 gara Itoophiyaatti kan deebifaman yoo ta'u achis gara maatii isaanii Oromiyaa fi bulchiinsa ummatoota kibba Itoophiyaatti deebifamuu jedhan. Shooferri konkolaataa namoota seeraan ala deddeebisan sanaa oofaa tures to'annaa jala oolee qorannaan irratti gaggeeffamaa akka jiru Dillon dubbataniiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp sababa vaayirasii koronaan namoonni meeqa du'uu akka danda'an tilmaama isaanii ol kaasuudhaan dinagdeen biyyattii deebisee akka banamu yaalaa innaa jiranitti deeggarsa dinagdeetti dabalaa kennuuf waadaa seenan. Namoota 75,000 yookaan 80,000 hanga 100,000tti dhabuuf deemna. Kun waan suukanneessaadha jechuudhaan Tiraamp dilbata kaleessaa dhaabbata caasaa oduu Fox News jedhamuuf ibsanii jiran. Karagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti walabummaan pireesii sadarkaa fooyya'aarra jira garuu waggaa tokko asitti ariitii durattiin tarkaanfateen hin jiru jedhan gaazexeessonniif dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu guyyaa pireesii addunyaa kaleessa ayyaaneffame ilaalchisuun VOA'tti dubbatan. Saayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase. Jijjiirama waggoottan lamaan darban Itoophiyaa keessatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii waggoottan lamaan darbaniin as haga tokko fooyya'aadha jedhan gaazexeessitoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Gaazexeessaan Natsaannet Haayiluu akka dubbatetti haala walabummaan yaada ofii ibsachuu roga lamaan ilaala jijjiirama jiru waliin jedha. Eenyutu gaazexeessaadha? Ulaagaa maaliitiin ogeessi tokko gaazexeessaadha jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu isaan ta'a. Kan biraa immoo akkaataa ammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gaazexeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa ammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu warra ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha. Akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhe. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban, eeyyama qaban, caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standardii sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra profeshiiniidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis pirees firiidamii biyya kana keessa jiru kana booda akka
kanaan dura osoo hin taane bal'isaan deemaa jedhee hin kaasa. Yeroo tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamanitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif koomikii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabuu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataansaa fuutti ta'utu mul'ata jechuudha. Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibseera. Gaazexeessaan kun gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesii ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqama isaa hubachuu irratti hanqina jira. Amala isaatitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa gootee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jiru immoo seeraa fi amala akkasumas naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoosa kara tokkooti. Karaa mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'e waan ogummaa sanaan wal rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gaachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan gahuuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessatti fudhataman qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa utuu loogin kamiifuu loogin dhugaa waliin dhaabbachuutu qabii ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaadha. Yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa. Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko ogeessota dorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunneen. Dhuguma dubbachuudhaaf taajjabbii nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti gaheen dhaabbilee miidiyaas gaheen ogeeyyiis keessa jiradhee tayyaadha. Karaa mootummaatiin gara jalqabaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalis ta'u maxxansoota adda addaa keessumaa gaazexeessa maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaa waan uumanii kalaqanii waa barreessuu kanatti ogummaan haala ta'e ummaa sana haala maniitti fayyadamaniiru. Kanumaan wal qabachuus dhiisuu danda'a ammoo warreen kanan godhanis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jiranii. Gaazexeessonni kun gaazexeessitoota ONN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa taajabbii nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeeraa laata walabummaan jiru. Obbo Wandwasan Andu'aalem itti aanaan daarekteera olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoottan lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuusaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaata hatattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jedhan. እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህና እዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን akka abbaa taayitaa biroodkaastiitti asiifachi rakkooleen ka'aa jiran furmaata akka argataniif odeeffannoo nu qaqqabeerraa ka'uudhaan rakkoo uumame jedhame hatattamaan furmaata akka argatuuf yaalii taasisaa turree jirra. Ittis milkoofneerra jennee amanna. Akka biyya keenyaatti walabummaan yaada ofii ibsachuu rakkoo hamaa keessa jira yookaan ammoo mallattooleen yaaddessoo ta'an ni mul'atu jechuun garuu hin danda'amu. Beekanis ta'e osoo hin beekin namoonni sababa garaa garaatiin yaaliin gaazexeessitoota naasisuuf qabuu ni mul'ata. Fakkeenyaaf kanaan dura gaazexeessaa keessan dabalatee gaazexeessitootni biroo yeroo hojiidhaaf ba'anitti rakkoo nu mudate jedhaniif yeroo gabaabaa keessatti akka furmaata argatu gidduu seenaa turreerra. Fuuldurattis cimsineetti fufna. አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። walabummaa pireesii Itoophiyaa irratti jijjiiramaa fi rakkoolee mul'atan ilaalchisuudhaan bakka buutuun jaarmiyaa idila addunyaa mirga gaazexeessitootaatiif falmuus CPJ irraa Keeniyaa Naayiroobiitti kan argaman Mrs. Mozokimummoo yaadattaanu kennaniiru. Especially around the time Abiy Ahmed became Prime Minister. Akka muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufaniin jijjiiramni baay'een tureera. Gama walabummaa dhaabbilee miidiyaatiin akkasumas gaazexeessitoonni yeroo dheeraadhaaf hidhaman hiikamaniiru. Miidiyaaleen diyaaspooraadhaan biyya alaatti hundeeffaman gara biyyaatti akka galanii hojjetan ta'eera. Dr. Abiy yeroo gabaabaa keessatti walabummaa miidiyaatiif carraaqqii taasisan jijjiirama gaariidha. Haa ta'u malee waggaa tokkoon as jijjiiramichi gama indaastirii miidiyaatiin akka duraanii miti. Rakkoolee mudachaa jiru. Akka dhaabbata keenyaatti ragaa hidhaa gaazexeessitoota waliin wal qabatee jiruun tibbana gaazexeessaa Yaayyesaw Shimallis
hidhameera. Odeeffannoo sobaa tamsaase jechuun shororkeessummaadhaanis himatameera. Amma hiikameera. Gaazexeessitoonni ONN lama immoo to'annoo seeraa jala jiru. Yakki isaan ittiin himataman ifa miti. Ganaaf adeemsi amma jiru gama walabummaa miidiyaa fi gaazexeessitootaatiin jirama dhufeera jedhamaa jiru sana haguugaa jira. Guyyaan walabummaa pireesii bara 1993 akka lakkoofsa faranjootaatti kabajamu kan eegale waggaa waggaan caamsa 3 kabajama. Bara kanas mata duree gaazexeessummaa sodaa fi loogiirraa bilisa ta'e jechuun kabajameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo biyya Itoophiyaa furuudhaaf deemsa seeraa qofa osoo hin taane mariin biyyaalessaaf falli siyaasaa barbaachisaadha jedhu durataan Koongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa. Haati alangaa waliigalaa Federaalaa Itoophiyaa Adaanech Abeebee immoo mariin barbaachisaa ta'us olaantummaa seeraa kabajuun dirqama jedhu. Muktaar Jamaaltu kamisa darbe lamaan waliin marii gaggeesse kutaa lammataaf akka xumuraa dhiyeessina. Profeesar, yaadni keessan yoo gabaabumatti hubadhe ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Adde Adaanech yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan? Amma Profeesar waalachuudha kan kaasanii akka seeratti yeroo filannoo kana dheeressanii fala gochuun hin barbaachisa kan jedhu irratti rakkoon qabnu nuti kan jechaa jirru waan hunda siyaasaan goonu waan hundi siyaasatti dhimmoota siyaasa ta'an waltajjii siyaasatti dhimmoota seeratiifee ilaalamuu qabu seera gaafa rakka biyyattii rakkoo keessa galtee dhimmoota akkanaa akkamittiif jedhamullee seerota keenya hin ganne seera ganneef olaantummaa yaada siyaasatiin qofa biyya hooggannaa kan jedhu si waan jiru natti fakkaatu waalachuu bakka mataa isaanii qabu ajandaa mataa isaanii qabu waltajjii mataa isaanii qabu bakkeen itti immoo waalachuu walitti finnee walii galteedhaan seerummaa hin jira kana waan ta'eef kan kana ibsaa amma hoolaallu urri isaa seera sun daangessee seerarra barri hojii mootummaa filatamee ifatti waggaadhaan kaa'amee waan murame achirratti immoo qabatamaadhaan rakkoon addunyaatti hinqee waan jiru kan akkamitti walitti araarsin jedhamu seeran qofaa miti galteedhaan mariidhaan akka nama biyya hoogganuu fi biyyaaf yaaduttii fi uummata waliin qabnutti wajjin mari'annee yaadannuudha. Hangan beekutti baay'een isaanii irratti walii galanii kanaan adeemnu jedhanii yeroo sanitti Profeesarichi waan amma kaasan kana kaasuu isaaniif dhugaan. Seeraan rakkoon qabnu kan seeraan adeemnu garuu dhimmoota siyaasaa hedduu qabnaa isaa mari'annuudha. Hoggaa kana goonu garuu akkuma duratti jedhu lafteerraa ta'u dhugumaan haa ta'u biyyaa fi uummata giddugaleessa godhannee faceessisuu birmadummaa biyyattii eegsisuu akkasumas rakkoowwan akka biyyaatti aggaamamee jiru immoo walitti gurratti tokkummaan keenya keessoon keenya dhugaa kan ragaa ba'u ta'utu sarra jiraata gochaan akka isaanii argamu. Haa goolabnu yaada irra darbamuu hin qabu jettan yoo qabaattan isin lameeniifuu carraa tokko kennaa dursa Profeesar Mararaaf haa kennu. Yaadni irra darbamuu irra jirre yaada yeroo tokko Piiter Bootaa jedhu Dabuu Afrikaa warra gurraacha daldala keessa jira walitti waamee siyaasa keessa maa galtuu sini daldala keessa jiraatanii jedheetu tileen qabnaan nabichi gurraachi tokko lakkii gooftaa koo siyaasa nu bira dhufee nu rakkisaa jira daldala keenya keessa galee nu rakkisaa jira kana malee nuti rakkoo qabnu jedhe amma deddeebee kanan jiru amma siyaasa namaa gaditti hojjetu hiikoon siyaasa biyya kanaa hiikoon seeraan hiikoon heeraan hiikoon nagaan hiikoonni dinagdee bulchiinsa gaarii hundi walitti xaxamee walitti hidhamee kan jiru siyaasa biyya kanaa karaa qabachiisuu dadhabne siyaasa waliigaltee biyyaa gubbaatti hundaa'e hunduu mootummaa kooti mootummaan qubeessa hojjete gadeessa hojjete immoo mootummaa kooti kan jechuu danda'u uumuu dadhabuudhaan deddeebee nutti dhufa koronaan kaleessa dhufe ammas deebeen himaa amma siyaasni biyya kanaa waggaa 50 keessa tureera naagaletti siyaasni biyya kanaa dhibeensaa beekamee waliigaltee biyyaatiin hiikuu yaaluudha waan hiikuu dadhabne immoo rakkoon keenya kanadhaan beekaa biyya kanaattis gadi baafne nuyi kaanu gargaara jennee bisa waliigalle dadhabne immoo